Harri onkoloolessaa 21 bara 2025 akkam jirtu hordoftoota keenya. Har'as odeeffannoowwan adda addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhumaatti nu hordofuun dagatinaa. Kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan wayitaawwan yeroo yeroon gadi lakkifnu akka isin bira ga'uuf laayik gochuu yookaan immoo yoo odeeffannoon kun isinitti tole yookaan immoo ni barbaachisa jettan immoo sheer gochuus hin dagatinaa isiniin jechuu barbaadna. Odeeffannoowwan keenya jajjaboo qabnu har'aa keessaatii godina Wallagga Bahaa keessatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo haleellaa tibbana raawwataniin daa'ima xiqqaa mana maatii keessatti kan ajjeesantu jira. Waa'ee kanaa abbaan isaa waan jedhu qaba, abbaan daa'ima kanaa waan jedhu qaba. Odeeffannoo isaa bal'inaan isinitti himna. Inni garbiraa immoo kaleessa jechuun onkoloolessa 20 bara 2025 naannoo Affaar keessatti hiriira guddaatu ture, hiriira uummataa guddaatu ture. Sababni hiriira kanaa immoo uummanni beela'aa jirra, bishaan hin qabnu dheebochaa jirra, malaammaltummaan dagaageera, itti gaafatamummaan hin jiru ka jedhudha. Waa'ee hiriira kanarraati waan iyyaafannee waan odeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Kunneen odeeffannoowwan jajjaboo nuti har'a qabannee jirrudha. Bal'ina isaanii immoo akkaataa nuti isinitti himna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo Oromiyaa keessatti erga waggoota 7 asiin deddeebiitiin haleellaa raawwachaa jiraachuun isaanii kan wal nu gaafachiisu miti yookaan immoo haaraa miti, hundumti keessaniyyuu ni beektanii. Oromiyaa keessa seenuudhaan qabeenya dabalatee lubbuu namoota nagaa, daa'imman, dubartoota, maanguddoota osoo hin jedhiin osoo adda hin baasiin jumlaatiin bifa suukkanneessaatiin duguugaa turuun isaanii ammallee duguugaa jiraachuun isaanii beekamaadha yookaan immoo gabaasa guyyaa guyyaadhaan argaa oolludha. Haaluma kanaan gidduu kanas jechuun guyyaa dheengaddaa halkan onkoloolessa 19 bara 2025 halkan godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti lubbuu namoota 22 jumlaadhaan galaafachuu isaanii isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaa bakka kanatti guyyaa dheengaddaa jechuun guyyaa tokko dura halkan osoo uummanni quban qabaatiin humnoonni finxaaleeyyii kun kan naannoo godina Guraagee keessa buufatanii jiran achitti illee humna isaanii jabeeffatan wal leenjisan achirraatii gara naannoo Oromiyaa ce'uutiin aanaa Noonnoo irratti yookaan aanaa Noonnoo keessatti haleellaa uummata irratti raawwataniin namoota nagaa yookaan uummata nagaa nama 22 ta'uu fixaniiru. Jiraattonni himaniiru, nutis gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas gochuma wal fakkaatu yookaan haleellaa humnoonni finxaaleeyyii kun raawwatan kan isinitti himnu ta'a. Gidduu kana yookaan guyyoota muraasa dura godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Luugootti yookaan magaalaa Luugoo jedhamu tokkotti gochi baay'ee rifaasisaa, jibbisiisaa humnoota finxaaleeyyii kanaan raawwatametu jira. Gochi kun daa'ima waggaa 7 yookaan waggaa 7 gadi daa'ima ta'u mana maatii isaa keessatti rasaasa humnoota finxaaleeyyii kanaan ajjeefame. Daa'imni kun akkamitti ajjeefame, maaliif ajjeefame ka jedhu abbaan isaas yeroo sana manuma keessa waan tureef abbaa isaa dabalatee namoonni biroo mana sana keessa waan turaniif daa'imni kun akkamitti akka ajjeefame abbaan isaa akkas jechuun barreesse. Waan ani itti aanee isinii dubbisu kun yookaan immoo sagaleedhaan dhaggeeffattan kun waan abbaan mucaa kanaa himedha yookaan immoo dubbatedha. Akkas jedhe. Guyyaan isaa fulbaana 4 baatii 1ffaa bara 2018 guyyaa wiixataa guyyaa mucaan koo wareegamedha. Guyyaa sana kan ture caasaan nageenyaa bakkichaa shakkamaa faannoo tokko sanbata guddaa qabee hidhaa bulchee gaafa wiixataa isaa immoo bulchaan magaalittii gara qaama olaanutti qorannoof yeroo inni ergu ani achiin ture. Yeroodhuma sana namoonni isaanii jechuun namoonni sabaan amaara ta'an
baay'inaan gurbichatti naanna'anii ni boo'u ture. Kaan dhufee dubbisa. Kaan meeshaa qabatee dhufee ilaalaa ture. Kun hundi waajjira sana keessatti ture. Bulchaan magaalattii kunis namittiidhaan qophaa'e jedhee kan ture namitti qaama olaanutti dabarsee yeroo inni ergu ilaalaan ture. Guyyaa sana kun hundi ta'ee galgala isaa irbaata nyaachuuf gara mana koo dhufu warri bulchiinsaa gara namoota 5-6 ta'anii. Ani guyyaa sana dadhabeen gadi ciisuuf kutaa ciisichaan seene. Gidduutti mucaan koo bilbila koo ilaalaa ture. Ana biraa achumaan kan koo chaarjii cufachuuf kaanaan ana biraa deeme. Ani kan harmee isaa ilaaluu deemen se'e. Kan ishees fidi jechaanii ture. Garuu inni isaan gidduu dhaabbatee bilbila isaanii ilaalaa jira. Isaan gidduu jechuun bulchiinsota nama 5-6 mana isaatii nyaata nyaachuu dhufan kana gidduu dhaabbatee mucaan isaa kun bilbila ilaalaa jira. Kana gidduutti rasaasni mana sochoosu tokko dhagaye. Kaan utaalanii kutaa ciisichaa koo seenan. Ani immoo utaalee yeroo isaan iddoo isaan jiran seenu mucaan koo rukkutamee dhaabbata. Bulchaan sunis rukkutamee ol ka'uu dadhabee lafa taa'ee jira. Mucaan koo bulchaa sana bira dhaabbatee bilbila ilaalaa ture. Achumaan mucaa koo miira naasuudhaan baachuu dadhabeen lafa ciibsee iyyuu eegale. Ergasii dirmatanii kan gadi baqatanis kan isan duukaa ba'uuf jedhee barri duratti wareegames jira. Girmaa kan jedhamu ani isan argineen ture. Ergan mucaa koo mana yaalaa geesseen dhaga'ee arge. Guyyaa sana mucaa koo duukaa lubbuu 2tu darbe. Bulchaan magaalittii rukkutamee hospitaala jira. Guyyicha akkas ture. Guyyaa dukkanooftuu kan nama dhibu milishaan Amaaraa bakkicha jiru kan Oromootiin oli. Hoogganaa mataa isaanii qabu Oromiyaa keessatti. Sadarkaa kanarra jirra jechumaafi. Kanaaf qaama kamtu akkas godhe kan jedhuuf hundumaafuu ifa galaadha. Gochi kun godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Luugootti raawwatame. Akkas jedha jechuudha. Abbaan daa'imni jala ajjeefamee bifa kanaatiin. Humnoonni kun agam akka isaan humna qaban yookaan immoo caasaa mootummaa keessallee ijaarsa agamee akka isaan qaban waan kanarraati hubachuun ni danda'ama. Gareen kun yeroo namni tokko jalaa to'atamu yookaan immoo namni 2 jalaa to'atamu bifa kanaan humnaan hiiksisuu baraniiti jechuudha. Humnaan hiiksisuu, humnaan gadi lakkisiisuu baraniitu akkas goosisu jechuudha. Egaa gochi humnoota finxaaleeyyii kana qofa miti irra deddeebiidhaan yeroo adda addaatti haala sukkanneessaatiin namoonni hedduun itti dhumataniiru. Uummanni nagaan hedduun itti dhumeera. Kun ka jalqabaa miti. Garuu daa'ima agas geessu daa'ima xiqqaa homaa hin beekne kana bifa kanaan bifa sukkanneessaatiin miidhuun yookaan lubbuu isaa dabarsuun hedduu kan nama gaddisiisu. Abbaallee haadhallee akka malee cabsee akka malee bakka malee kan dadhabsiisee hambisu gocha fokkisaa gocha sukkanneessaa gareen kun guyyuudhaan Oromiyaa keessatti raawwataa jirudha jechuudha. Isa kanaaf humnoonni finxaaleeyyii kun guyyaa guyyaadhaan Oromiyaa bakkoota adda addaa aanota adda addaa keessatti gocha wal fakkaataa raawwataa oolu. Bakkoota hedduutti gocha akkasii raawwachaa oolu. Guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irra bahu malee guyyaa guyyaadhaan hin dhagahamu malee gochi akkasii baay'eetu raawwatamaa oola. Gandoonni hedduun Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Kiiramuu keessaati yookaan godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Jaardagaa Jaarteefaa keessaati. Gandoonni humnoota kanaan to'atamanii jirantu jiru. Gandoonni hedduun isaanii harka mootummaan jiru. Mootummaan yookaan caasaan mootummaa kan jedhamu magaalaa aanaarra ta'aniitu gandoota magaalaa sanarra yoo to'atan isaanis kan humnoota kanaan to'atamee humnoota kana jala jira yookaan to'annoo humnoota kanaa jala jira. Caasaan mootummaallee baay'een harka irra qabuudhaan humnoonni kun humna isaanii, ijaarsa isaanii, caasaa isaanii
akka isaan jabeeffatanii gara fuulduraatti yaaddoo uummata keenyaa ta'an, yaaddoo Oromiyaa akka ta'an taasisuu keessatti ga'ee olaanaa qabu. Bulchitoonni yookaan hooggantoonni aanaa godinaa dabalatee itti gaafatamummaa guddaa qabu. Har'a bakka isaaniirraa yookaan gita isaaniirraa ka'anillee waan uummanni keenyarra kaffalaa jiru kana boor isaan kaffaluun isaanii oolu. Kun beekamaadha. Har'a aangorra isaan waggaa tokko yookaan waggaa lama bulchanii yookaan bulchinii aangorraa kaanee bakka biraa deemna yookaan bakka biraatti jijjiiramna jedhanii yaaduu danda'an. No. Waan akkasii uummanni gonkumaa hin dhiisu ni kaffalu. Waan har'a uummata irratti raawwatan kana uummanni har'a akkatti dubbatu dhabuyyuu dubbachuu dadhabuyyuu boor ragaa guurratee ragaa qabatee tokko tokkoon bakka isaan seenanii yaasee gumaa isaanii gaafata, dhiiga isaanii gaafata. Warri ittiin duroman akkasittiin duromanii hafuun isaanii waan duromanii waan hafan miti kun itti adabamuun isaanii gatii itti kaffaluun isaanii tasumaan hafu kun beekamaadha. Humnoonni finxaaleeyyii kun godina Wallagga Bahaa keessa dabalatee yeroo guduruu Wallaggaa dabalatee kun godina Shawaa Lixaallee keessatti illee walitti fufinsaan ta'uu baatu guyyaa guyyaadhaan lubbuu namoota nagaa gaaga'aa ajjeesaa oolu gabaasonni guyyaa guyyaadhaan ba'aa oolanii kana fakkaataa odeeffannoon nuti dhimma kanarratti qabannee jirru isa kana. Gara biraatiin odeeffannoon keenya lammaffaan immoo gara naannoo Affaaritti yeroo dabarru naannoo Affaaritti guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 20 bara 2025 guyyaa wixataa hiriira guddaatu ture jedhan. Hiriirri guddaa kun uummanni bishaan dheebotee nyaata beela'ee malaammaltummaatiin rakkatee tajaajila barbaadu dhabee daandiitti ba'ee hiriira nagaa geggeessaa ture. Hiriira kanaanis daandiin Jibuutii fi Itoophiyaa wal quunnamsiisuu cufatee turuu gabaasni achirraa ba'u ni agarsiisa. Hiriirri kun daandii Jibuutii fi Itoophiyaa magaalaa Gawwaaneetti yookaan Gawwaanee jedhamu hiriira bahameen daandiin kun achitti cufame yookaan magaalaa Gawwaanee jedhamu kanatti cufame. Sababni hiriira kanaa immoo rakkoo bishaan dhugaatii beela naannichaa mudatirraan kan ka'e uummanni kana dandamachuu dadhabeeti hiriira kan ba'e. Jiraattonni akka jedhanitti sararri bishaan daddabarsu yookaan tubboon bishaanii bishaan tatamsaasu bishaan olii gadi rabsu kan gara birrii miiliyoona 30 oliitiin ijaarame tajaajila waggaa tokkollee osoo hin kenniin caccabee tajaajilaan ala ta'ee jedhu sababa guddaa kan ta'e. Miiliyoona 30 ijaarame waggaa tokko yookaan waggaa tokkollee osoo hin tajaajiliin tajaajila waggaa tokkoo gaditti caccabuudhaan faayidaan ala ta'ee sababa kanaan immoo uummanni bishaan dhugaatii dhabuudhaan rakkoo ulfaataadhaaf saaxilamuu kanneen hiriira ba'an kun dubbachaatu turanii. Kana malees sababni biraa malaammaltummaa fi tajaajilli qulqullina qabu kennamuu dhabuunis yookaan immoo tajaajilli qulqullina qabu kennamuu dhabuu ilaalchisee xiyyeeffannoon itti kennamee mootummaan gaaffii uummataa deebisuu dhabuunis uummata itti yookaan uummata mufachiisee jira. Dabalees namoota gochaa malaammaltummaa raawwatan gochoota adda addaa uummata irratti raawwatan uummataaf danqaa ta'an kana itti gaafatamummaan dhibu namoota rakkoo uuman namoota malaammaltummaa hojjetan haa ta'u tajaajila qulqullina qabu hin kennine irratti itti gaafatamaan dhibu kunillee uummata mufachiiseera. Kana malees kana qofa miti hiriira kanaaf sababa kan ta'u hojjettoonni mootummaa naannichaa baatiiwwan 8 darbaniif yookaan baatii 8 darbaniif miindaan hin kaffalamneefi jedhame. Miindaan sababa hin kaffalamiiniif yookaan baatii 8 darbaniif uummanni yookaan hojjetaan mootummaa miindaa malee tajaajilaa waan tureef uummanni haga obsuu qabu obsee sadarkaa kanarra ga'ee hiriira nagaa ba'uudhaan sagalee isaa dhageessifachaa turu viidiyoowwan gaggabaaboo adda addaa suuraawwan adda addaa ni agarsiisu jechuudha. Dhumarra daandiin
Itiyoo Jibuutii wal quunnamsiisu kan namoota hiriira ba'an kanaan cufamee ture naannoo magaalaa Gawwaanee maal jedhamutti kan cufamee ture sun waliin dubbii qaamota mootummaa waliin daandiin sun yeroo booda saaqameera yookaan deebi'ee banameera jedhanii jiru namoonni naannoo sanarraatii gabaasaa jiranii. Egaa mootummaan kana jechuun dhiisuu jechuun gaaffii keessaniif deebii kenninaa deebaa manatti galaa yookaan immoo akkas ta'a kun waan beekamaadha waan ta'eef uummanni gaaffii keessaniif deebii kenninaan yeroo hundaa nama jira garuu deebiin qabatamaatti kennamu hin jiru. Odeeffannoon naannoo Affaariitii argannee kana fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee jirru isaan kana odeeffannoowwan biroo dhimmoota kanarrattis ta'e kanneen biroo irratti yoo arganne akka arganneen waan jiru kan isin beeksifnu ta'a waan waliin turtaniif nu dhaggeeffattaniif ulfaadhaa fayyaa ta'a galata.